إذا كنت كانت أمك عجبانة موت تعاون أنكم إن شاء الله يا رب لنا طبعا كذا الإنسان نرى أتبع خلينا نرسمي وأنسين الجريم كان كان أيوة إذا ردينا تبع خلينا قفل جدد أبو ربي والله على رسول من نتكلم أنتم ما كانت يوم ما كانت على الرجال أم ندقي namni kam taana jee akka ta'uun dhabu jambeeta yaaddeeni ani ilmaan hiriyyaan furadhe waan barbaade isiin bee ilmaan eenyuti kabira ta'isu ilmaan namaa bira taa'u sudaan qabaatin iraana jabdachuusin haa dhimma takka irraan qabdu yoo rakkatees karakkatu juwaa du'amante ilmaan fuudhuu tanarraa isiin nuti ilmaan irraa fuudhee manaaf zakkoon irraa fuudhee ilmaan asfiduu kanaafu maaliif gammachuu qabdi kophaa du'aanii wajjin haa godhu feeti zakkoo yaadi ammoo deengadda san dhageenye deengadda barqaalaan deengadda waraqaanaa kanneen jira jee isaan fidaa jennaan waraqaarra furmaa amma wait furmaate obboleettiitii boochee nan boochisiin akka waan guddaa san keessatti bilisee bachiiftee mee eessa deeytee barbaadda kun ogaa harka kimiyaatii fi harka zakkoo seentee jirti michiyyoon ta'e arrallee borullee hiraartuu hiraaruu baattuu kun waan jiraate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جتن جالتم توتا خبجم توتا خينيا هندا خيسانو قرتي سلامني خينيا لفيل تنتي سنادو سنين جتادا gujaan arraa gujaa nama gaddisiisu gujaa akkaan gattee dukkanaati gujaa wallahi hedduu takka nama naasisu bineensa gattee silaa firraa eegaa turan firraa eeggachuu qaban arra bineensa santu gattee bilisee fuudhe jawaadeedhaas hanga ammaatti bakka tana jiraa gattee hin dhageenye suniif meegaa ay eessatti akka jawaadeen kuti suuqa kamitti akka bobbee magaalaa tamitti akka kute nuseefaan gattee mucaaniin geesse jee khami jannee furmaateedhaas gaafanne samboo deegaan odeeffannoo kan harkadhee booda jawaadee gattee faana bu'eetiin halkanii guyyaa deemee barbaada ammallee gartee gaa xiqqoo gartee magaalaa keessa naannaweetiin bakkarraa bakkatti magaalaa keessa naanna'ee dhufe viidiyoolee gartee yeroo san hedduu naamaruun hin mijoone xiqqee keessaan jira suniif namni tokko odoo odeeffannoo hin qabne beeke nama barbaadu nu ulfaatti suniif furmaatellee beeke telefoonni isiidha har'a cufaadha ture inshaallah isiillee ni banti isiidhaas odeeffannoo irraa harkadheetiin bobbaa malee mana taa'ee gartee waraabuun natti toleetii miti isiilleen gartee odoon an ittiin dheeyye bakka sanirraa baadiyyaa sanirraa gabbuun gartee sirriidhaa miti kanaas gartee gaa hogguma isiidhaa wal qunnamneen gartee itti hima jechuudha akkasii isinilleen du'aayii nu godhaan cinaa dhaabbadhaa jawaadee waa jarri gartee kararraa meesee fi waa aara gartee mucaa jalaa fuudhanii kararraa maqee fi raashiina gartee kuduraa fi meeshaaleen hin bitayyee gabbu'ee fi mucaadhaas dhabnaan bakka tana seeneen garree bilbilli isaadhaa cufaadha suniif daawwattoota keenya mee waa hundaafuu faana buuneeti hordofna bakka inni jiru ammoo halkanii guyyaa deemeetiin baasuudhaaf ta'a. bilbilisiidhaa ammaan bana jira yeroo maal keessa jirti ani furmaatummaan hello assalamu alaikum wa alaikum salam muhammada akkam furmaate
نبي والله كاسم جاي ayyee أنا كم تقدر جوادي فيديو ما قدرت مو أكادا تقدر تسمعني أنا يا بلي تري wallahi furmaatee teenya odumaan shabakaa irra taa'uuti yuutuuba kana odumaan lallaalu أيوة yuutuubni isa koodhaa qiluu geeri dhufe gaa yuutuubni beeku achii gadhiisan namni gartee namni gartee ati hariiroo walii qabduun kayee walii saahibaanii risaalaa dhufee seenaa beeyta إيه dhiiroo kiyyaan fattaalli kun maal gadhiise jeetumaan jala seene gwaanin gartee viidiyoo dhab irra godhee gartee viidiyoo banu kunoo jara gartee hay eenyu isa kun arabamu laalakkii jawaadeedha jedhaniituma jarri mee us eenyu wajji deema duba hay bar bilisee wajji deema maal asii godha baadiyyee jira jedhanii gaa laalan sawanna kana piraankiin irra dalagu jira moo viidiyoon kun dhuguma jeeti haaretti viidiyoo addisiisee laale ugaan laalu kunoo jawaaduma jala yaa'anii ugaa inni bakka kuduraa dhaquu fi kanaas jala yaa'anii arra nyaadhame jechaa jala yaa'an hangasuma ugaan arge أنا وليد كذا نريد إنسان كن يسيقون رأيان إلا مقالات أنا كنسا أقومين ما نرم تنسل إلا جيما إلا بقدر بها مقالات بسرسة تنسل إمامي ayyee إيه نقطة إلا باني إلا جيمنا واني كان فرجلو إنكم إلا حقني أنا قلتو ما انجر إيه بقلت بجيه سبونا كانت هلتني إسلام قبته سبب على اللي ممثل نفر عليه جيتا سبب مقلته إني راتو كده تدابت دوان كان ما نرى تاجو قطرنا بران بيعو بلين سبيل بلادتي دابدو تاي تكرر لما مرة سجل تشير ممنوع كما دا كرا تنتج بعدين كما تورو كذا مثل ما يسمي ما نورمو ambar baguyyuma inni jira kusanuu kophaa isaa dhaquu beeki hin feene beeki barra furmaatee ni beeyta addanu fageessuun maammeedhaas isinirraa fageessuun qaxxii isaaniitii qabadhu akka gartee kophatti haftanii gartee akka sangaa gartee afran bineensi nyaatee san akkasitti namayyuu isinirraa muranii isin nyaachuu barbaadan silaana dhageeysanii kun hundinuun dhuftu ये बड़ी मारी भी कमना ये बराली बड़ी मारी भी आपका मुझे घर से अमेर को जाए मगर हमारे ने मोर का गुप्तिया फिरती तेरे मोर का गुप्तिया फिरती अनाम को बयान मोती जायो गुप्तिया मोताने की मारी प्यार अम्मा को खैसा बोल नमी गरी गरी ना आशा जिरानी वल्लाह ना आशा तो नगर का से देख मुझे ना ने وانا كده كنت قاعده وانا كانت تجربه ما فيها تجاوب بدات كتاب تاو تجونا نرادو كده amma بعد يا غير ده كده كنت اللي عندنا نقول من نقول نشوف المان ده بيجنا وي انا ما كم باقي جات تنزل إذا بربادني أقول جات بينا كم بينا كنا تاعنا كم جوادي نرى مكانا كتقول ثاني ديلك سامباكه إنفار كم نزوجه furmaate obboleettiitii boochee nan boochisiini akkaan siin jee silaa arra gartee galgala kana gartee gwaaniif gartee viidiyoo san arte beeki magaalaa tana bakka inni dhaqee sin beeku takka ati telefoonni hin bu'u atis gartee telefoonni keen bu'u akka gartee isin irratti hin buune godhamee jiraa mitiire silaa yeroo sanirraa kaasee beeki namni guyyoo odeeffannoo qabaate malee magaalaan sanaatun guddoodha ammoo wanni sii dhaamu ni beeyta obboleettiitii yaqaali boocheetis nan boochisin takka jee amma na dhage namni akkam taanayyee akka ta'uun dhabu jambeeyta ta duraan dursee an ammoo wanni yaaddoo guddaa keessa na naqe nageekee takka
waa'ee gartee ammas jawaadeenis eessa seenee tanaan na yaachisu jira irra guddaa amma waa'ee mataa keetiiti takka wanni si dhaammadhu beeyta asii duraas wal dhagee'uu dinnee wal amanuu dinnee beeke bakka tana geenye silaa gaafaan gartee jarri kun isiniif yaa'a jawaadee fi furmaateef deema waa'ee caalaa gaafa tuqaniis caalaa gartee isiniin dagachiisuu fi duggaa isin gartee caalaan tuqame duggaa isin gabbaatan gartee isinirra dalagu yaani of eeggadhaa achaatiin ture kutteemisan amma baadiyyaa sanirraa hin sossoyin anaasi dhufee si fuudha takka jiru. Namme dhageessiifnima baadiyyaa hunda caalaa fi gaafa waatti godhan san duuba si baattu fudhanii gubbaa fitanii warra darbatan hinsiisanii jira. Amma kun viidiyoo isaanii duubatti hin jedhaala. Ezenuma ofiitti jara firna jiraannaa gutturraan jira maxxani. Namni isaa yaani ana malee nama tokko qabnoo kan yaani ittiin qaban maamee dhageessu natti dhima. Namni tokko kan isaa yaani illee hin qabu anaaf yaani. Magaalaa kan keessa dhaqatee makiinaan hundi akkana nama kurkutti. Kan isa makiinaa mataa hundateetiin lafa tokkee bakka akka isaatti jiran san hundumaa bakka isaan jiran san Tete arkeetiin jira aramaa isaan tokkotti obboleessa kan jennuti. Baadiyyaa galee dubarri dhumnaa adii dhumnaa ni fooni dhumnaa. Dhumnaa irraa yaadne isaan akka ofitti hin jiru jecha isaan hin jiru. Fuula isaaniif malatee ofitti hin jiru dhumuu fudhaa akka dhumuu. Furmaate jawaadeen deebisaa dhageessaa atis magaalarraa silaa beekama qabsoodhaa miti ganaa atis gartee wanni baadiyyaa teessuuf hin jirtu gad deebita magaalatti asitti waliin rakkannee dhumnee jiraan. Abbaan kiyyoo qabrii beene duudii baadiyyatti sinakaraan hin asintu jechi baadiyyatti sinakaraan hin asintu tokkoon ilaa manaa namni sana baadiyyaa dhufeetti deemee jira. Saala warra kaanii minsiisanii fi mallattoo godheeti agarsiisa. Wallaahi waan jiru kan keessatti haalluun jana baatu malee ruuheen mana baateehu baadiyyaa keessa ta'u boru gana mana dhaqabdus na dhaqabtee na dhaqabtu bannaanis waan hin qabu baadiyyaa sanii gurgureetiin nyaakannaa isin biraatee songaan maalata isin itti dhufuuf yeenitiin bira makiinaati jahor lafa deemuu ta'u waan akkuma dhukkuba duuti fayyada taate duraanis isaanii fayyaa kana natti fidee fayyumata isaanii waan argatiin duraa hin deemu waan fedhanii waan haa godhanii beelaan sun na dhagee furmaate na dhagee isa amma atis dhugaadha rakkoon ta'ee beek rakkootiyya anaa mushaara fidee gartee dhufee si fuudha namtichi gartee arabni iddoo wallaalu beeyta araba gartee iddoo kanaati gartee yoo itti himte iddoo sanii wallaalu garuu arrallee wanni gartee akkaan sitti hin dhufne na godhe ni beeyta bakka dheeyxan san hin beeku dhufuudhaafis gartee akkam jee akkaan dhufu hin beeku caalaanillee wal harkachuu hin dandeenye amma wanni si dhaamu gad dhufta jawaadee anaa jala deemee bakka inni jiru baasa waa gartee bakka gartee inni irra deemu san karaa achuma keessa laaleeti karaa hanga kana qollaan bisimma redette sini akkasitti gaggaafatuuti mee namummallee yoo gaafattee bara bisiraatii mee na gaafatuuti yoo caalaan sirbaata magaalaa keessa jira beeka. Suuqaan kuduraa tun suuquma guddaa kuduraatti gurguran kanaa miti de. Kanumaati baaburiyaman kana na fakkaate bakka san baaburiyaman kakaa baaburiyaman kana na fakkaate. Ayyee. Seenaa baaburiyaman qoodoo ne yoo jolaani dhokataadhe nama fuutuudha seenna magartee qaratu mana inni seenne odoo magaalaa seeqaasigatee kun ofiisaa musaa gaagaa qaba muusaaf ana tokkiraa jirte isumaa kan itti jiru nyaachaa yaani sanuu seeloo kun seela qabaatti jiranii kana tiksaa raawwal qabaa anaatti kun boru kan ishaa biyyeen isin jitti barreessa keessaa illee qabu. Risiida siifin naqa rakkoon qabduu naaf bilbilta anammoo egaa hangana natti himte inshaallah naannoo ammaati himte kana dhaqeetiin laala waa hundaafuu bal'inaan wal harkina ati immoo jajjabaadhu